Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baga gara viidiyoo walitti fufaa daqiiqaa 3 waa'ee jechoota Quraanaa parsantii 85 nagaan dhuftan. Muraa kana keessatti jechoota 13 qofa baranna. Isaanis Quraana keessatti gara si'a 1600 kan gaantu argamu. Himoonni Quraanaa hundi isaanii aayaadha. Inni immoo kutaaleedha. Akkasumas mallattoon addunyaa irra jiru hundi innis aayaadha. Naannawa keenyatti aayaata baay'eetu jiru. Aayaat kutaalee yookiin mallattoolee. Ani galaana qarqara dhaabbadhee bahar ilaalaa jira. Bahar galaana. Bahar galaana. Gara birootiin immoo jabal guddaa arge. Jabal gaara. Jabal gaara. Akkasumas jibaal xixiqqaa 3 gaarawwan. Jibaal gaarawwan. Lafa irra an'aamtu jira. Dheedaa jiru. An'aam loon. An'aam loon. Riihiin jabeessee bubbisaa jira. Riih bubbee. Riih bubbee. Akkasumas bubbee jechuun riyaa. Riih riyaa. Hayii kofiyyaan kee ani bubbise. Rabbi galanni si haa ga'u. Ardii bareedduu nuuf kennite. Ardii. Ardii. Ol ilaalee shamsiin arge. Aduu. Shams aduu. Samaa bareedaa irratti ifaa jiru. Samaa samii. Samaa samii. Nuun olitti Rabbi sab'a samaawaati tolche. Samii 7. Sab'a samaawaati. Samii 7. Samaa samaawaati. Samaa samaawaati. Suutumaan aduun ni seente. Akkasumas samaa ni dukkanaa'e. Amma leeyliidha. Halkan. Nahaar guyyaa leyl halkan. Nahaar guyyaa leyl halkan. Qamar samaa gubbatti haala bareedduun yoo ifu arge. Qamar addeessa. Qamar addeessa. Kun hundi isaanii bayyinaadha. Mallattoo ifa galaadha. Bayyina mallattoo ifa galaa. Addunyaan naannawa keenya jiru bayyinaatiin kan guutameedha. Mallattoowwan ifa galaa. Bayyinaat mallattoowwan ifa galaa. Mallattoowwan kunniin kan nutti agarsiisan guddina, kunuunsa fi jaalala Rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Daawii kana ofii keessanii irra deebi'uu dandeettuu? Jechoota Arabiffaatiin. Yoo hin taane irra deebi'aa dhageeffadhaa. Akkasumas qaama kutaa salphaa kanaa hiikuu dandeessuu? ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Yaadadhaa Quraana keessa jechoota gara 78 kan dhiyaatantu jira. Jechoota irra deddeebiin uumaman barachuu yaalla. Kan parsantii 85 ta'an walitti fufaa daqiiqaa 3 kana keessatti. Kanaafuu muraa itti aanuuf qophaa'aa. Wassalaamu alaikum.